fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Guyyaan sabaa fi sablammoota uummattoota Itoophiyaa 18ffaan sadarkaa biyyaalessaatti haala hawwataa ta'een akka kabajamu manni maree federeeshinii beeksise. Afyaa'in mana marichaa obbo Ageenyaw Tashaagar kabaja guyyichaa sababeeffachuun ibsa miidiyaaleedhaaf kennanii jiru. Ibsa isaaniitiin guyyaa sabaa fi sablammootaa 18ffaan sadarkaa biyyaalessaatti mata duree hedduuminni fi walqixxummaan guddina biyyaalessaaf jedhuun qophiilee garaagaraan kan kabajamu ta'uu dubbataniiru. Guyyichatti sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa muuxannoo fi aadaa isaanii wal jijjiiran tokkummaa dimokiraasummaa kan itti cimsatan nageenya waaraa mirkaneessuu fi guddina diinagdeef yeroo kutannoof ka'anidha jechuun isaanii raagaa mana maricharraa argame ni mul'isa. Jimaan karaa seeraan alaan karaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleen gara alaatti ba'uuf ture kiiloogiraamni 500 to'atamuun ibsameera. Finfinnee ka'uun gara Ingiliz magaalaa Londanitti geejjibsamuuf kan ture jimaan kun buufata gumrukii damee Booleetti to'atamuun tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa beeksiseera. Jimaan korojoo 16 samsamuun karaa seeraan alaa gara alaatti ergamuuf ture kun to'annoo fi hordoffii taasifamaa tureen to'atamuu tajaajilichi ibseera. Shakkamtoonni jimaa kana alatti erguuf sochiirra turan lammiilee biyyoota alaa 8 to'atamuu dhimmi isaanii qoratamaa jiraachuunis himameera. Ministeerri hojii fi ogummaa appilikeeshinii lammiilee hojiif gara biyya alaatti bobba'uu barbaadan 2000 guyyaatti keessummeessuu danda'u hojiirra oolchee jedhe. Ministeerichaa aadde Mufariyaat Kamiil wabeeffachuun akka gabaafametti appilikeeshiniin kun guyyaatti lammiilee 2000 hojiif gara biyya alaa deeman tajaajiluu kan danda'udha jedha. Appilikeeshiniin kun tajaajila hojjettoota gara biyya alaa bobbaasu haala saffisaa haqa qabeessaa fi hawwataa ta'e kan kennu waan ta'eef burjaajii fi bu'aa bahii lammiilee hojiif biyya alaatti bobba'uu barbaadan kan salphisuudhas jedhaniiru. Appilikeeshiniin kun afaanota biyya keessaa 5 fi afaanota biyya alaa 6 tajaajila kan kennu ta'uunis heerameera. Qonnaan bultoonni godina Lubbaaboor aanaa Mattuutti sanyii fooyya'aa yeroo gabaabaa keessatti oomisha kennu giddugala qorannoo qonnaa Jimmaa wiirtuu Mattuurraa fudhannee misoomsuu keenyaan oomishni keenya dabalaa jira jedhan. Giddugala qorannoo qonnaa Jimmaatti bakka bu'aan itti gaafatamaa wiirtuu Mattuu obbo Xilahuun Daggafaa wiirtuun isaanii hanga ammaatti sanyiiwwan bunaa qorannoon mirkanaa'an gosa 14 qonnaan bultoota biraan kan ka'e yoo ta'u heeruun ogummaa isaanis qonnaan bultoota tumsaa jiraachuu himaniiru. Bakka bu'aan Daayireektara giddugala qorannoo qonnaa Jimmaa obbo Malaakuu Aaddisuu giddugalichi sanyiiwwan bunaa dhibee damdamachuun oomisha olaanaa kennan akaakuu 42 qoratee baasuun qonnaan bultootaaf raabsaa jiraachuu dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Lubbaaboor obbo Ascannaaqii Admaasuu gama isaaniitiin sanyiiwwan bunaa giddugalicha irraa qoratamanii bahan oomisha bunaa kanaan dura godinichatti lafa heektaara 1 irraa kuntaala 6 argamaa ture gara kuntaala 8 fi walakkaatti guddiseera jedhan. Naannoo Gaambeellaatti waggoota 10f hojiirra kan oolu roodmaappiin ce'umsa qonnaa sagantaan eegalchiisuu har'a ni gaggeeffama. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee hooggantoonnii fi ogeeyyiin ministeerichaa biroon sagantaa kanarratti hirmaachuuf gara Gaambeellaatti deemaniiru. Sagantaa eebba ce'umsa qonnaa guyyoota 2f turu kanaan hubannoo uumuu fi daawwannaa dirrees ni gaggeeffama jedhamee eegama. Sagantaa kana irratti pirezidaantii mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Umuud Ujulu, ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee fi hooggantoonni olaanoo federaalaa fi naannoo biroo ni hirmaatu jedhamee eegama. Oduu biyya alaatiin ammoo ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu aleellaa onkoloolessa 7 Hamaas gaggeesse hordofee Israa'eloota 240 ta'an butaman gadhiisuuf waliigalteen yoo jiraateef gaafatamaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin waliigalteen jiraachuu danda'a jechuun TV Ameerikaa NBC'tti dubbatan. Waa'ee dhimmichaa hanguman xinnoo dubbadheen carraa raawwachuu isaa caalaan dabala kan jedhan Netanyaahuun ibsa bal'inaan kennuurraa of qusatanis waliigalticha dirqisiisuu kan danda'u tokko dhiibbaa humni ittisa Hamaas irraan gahaa jirudha jedhan. Haa ta'u malee aangawoonni Ameerikaa maqaan isaanii hin eeramiin tokko warra butaman gadhiisuuf waraanichi dhaabbachuu akka qabu dubbataniiru. Ministeerri muummee Netanyaahuu warri butaman hunduu hanga hin gadhiifamnetti dhukaasa dhaabuun akka hin jiraanne irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Eegan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.